biltsiginnaan baafate irraan dubbadha tokko. Ji'a 3 haga fulbaanaatti karoora baafatanii jiru. Karoorri sun immoo karoora propagaandaati. Isa warruma mootummaa keessaa irraa nu qaqqabetu jira. Sana sirriitti irraa dubbanna. Gama biraan immoo lolli Tigraayitti eegalee jira. Kaleessa dirooniidhaan Tigraay keessatti Abiyyi dirooniidhaan rukutee jira. Sanarraas xiqqoo ni dubbanna. Gama biraan immoo biltsiginnaan sodaa hamaa keessa galee waltajjii Jijjigaatti pirezidaantota naannolee hunda yaamee jira. Maal sodaatee an jedhus irraa xiqqoo haasa'uun barbaachisaadha jechuudha. Aga dhumaatitti na hordofaa isiniin jedha. Chaanaalii kana warri subscribe hin goone subscribe godha. Share godha, comment godha, yaada keessan kenna. Aga dhumaatitti na hordofaa isiniin jedha. Ulfaadha. Jalqabarraa karoora propagaandaa ji'a 3 jedhee biltsiginnaan raggaasisee karaa waajjira dhaabaa fi miidiyaalee isaatti sooshaal miidiyaa armii isaatti raayyaa miidiyaatti kan darbee ka ji'a 3 kanarraa dubbatan irraa alalfatan uummata illee ittiin joonjessan qabxiiwwan arfan tokko kan ta'u adda baasanii gabbuusanii jiru. So karoorri propagaandaa kun ka ji'a 3ti beekadha. Haga fulbaanaatti jedhameetu lafa kaayame. Fulbaana jechuun gaa mootummaa haaraa ijaara jedhameetu Abiy mootummaa haaraan ijaaraadha. Mootummaan haaraa ijaaramu hin jiru. Sanumatu deebi'ee wal muudu. Haga sanattuu maal goonaa ka jedhu ajandaa attention diversion jedhaniitudha kan isaanii ajandaa kana lafa kaayanii yaada namaattiin hatuudhaaf propagaandaa qofaaf ka tolu uummata ittiin qoqqooduudhaaf jecha ajandaa kana tolfatanii wanni sagantaan siyaasaa isaanii waan biraadha. Karoorri siyaasaa isaanii waan biraadha. Karoorri waraanaa isaanii waan biraadha. Garuu uummata irratti ka xiyyeeffate mataa namaa ittiin qabachuuf jecha confuse godhanii mataa namaa joonjessuuf jecha qabxiiwwan gara arfan tokko adda baasanii karoora baafatanii jiru. San keessaan egaa tokko irraa dubbadha. Inni jalqabaa ajandaan Itoophiyaa fi Eertiraan yeroo dhiyootti araara buusu. Sana booda araara buusaniitu ulaa galaanaallee ni arganna. Galaana diimaallee ni tuqna harkaanii an jedhu bal'inaan miidiyaa irratti akka deemu kallattiin taa'ee jira. Miidiyaa ETVdhaa kaasee haga Faarsee Bulaatti jechuudha. Kana hunda doomineet akka inni godhu ajandaan Itoophiyaa fi Eertiraan araara buusuudhaafi an jedhu. Kanaanis immoo karuma nagaanii ulaa galaanaa argannaa waan jedhu kana sirriitti akka irra deddeebi'amee dubbatamutu barbaadamee jira. So wanni kun dhugumaa Itoophiyaa fi Eertiraan immoo ni araaramu. Araara karaa nagaan negotiate godhanii walitti dhufanii araara buusanii Itoophiyaan immoo ulaa galaanaa ni argatti an jedhu sobadhan. Wanni akka kana hin jiraatu. Long termii karoorri biltsiginnaa yoo Tigraayin rukutee Asabiinis Eertiraallee ni rukunnaa an jedhu qabu san yoo danda'an. Kun immoo karoora UAEti. UAE'n gama Itoophiyaatiin Eertiraa kana rukutuu barbaaddi. Eertiraan UAEtti harka kennuu diddee Saawudii jala jirti. Saawudiif Gibxii faana hojjetti. Irra caalaa Saawudii faana hojjetti Eertiraan. Kanaafi UAE'n Eertiraa fi galaana diimaa ulaa galaanaa maarree kana irratti gama sanaan olaantummaa argachuuf jecha Itoophiyaa dhiibaa jirti jechuudha. Akka Itoophiyaan Eertiraa waliin lola walitti bantu. Galaana diimaa gara bahaatiin Saawudii Arabiyaatu to'ata. Harka oliin. Harka gadiin Yamantu jira. Harka oliin immoo guutummaa guutuutti Saawudiitu to'ata. Amma galaana diimaa kana irratti UAE'n aangoo hin qabdu. Wal dorgommiin UAE fi Saawudii gidduu jira.
Kanaaf amma UAE'n karaa lixaan Sudaaniinis yoo warri RSF kun warri Jaanjaawid milishaa kun yoo aangoo qabatani UAE aangoo qabata Sudaan keessas. Itoophiyaa keessatti immoo yoo Abiyyi Eertiraa rukute karaa kanaanis karaa Eertiraatiinis galaana diimaa kana to'achuu barbaaddi. UAE'n sana dhiibaa jiru. Ndaam akka Biraanuun fa'aa dhiyoo kana haasa'anitti Biraanuu Juulaan fa'aa UAE irraa fudhatanii Eertiraan uummata miliyoona 2.5 akkas qabdi. Kun immoo dulloomee jira. Waggaa 2-3-5 booda Eertiraanuu duwwaadhaa dhaqneetuma qabannaa. Maarree dhanii taasisu. Kuni propagaandaa UAEtu akkas godhaa jira. Dhugaan jiru maayinni kaama isaanii Eertiraa fi Itoophiyaan araara buusuu karaa nagaan walitti deemu kan isaan jedhan kuni sodaa cimdooti. Cimdoo jechuun kaama Eertiraa fi Tigraay walitti bayan kana. Walirraa nagaduu eegalan kana. Walirraa bituu eegalan kana. Bilbila walii wal jijjiiruu eegalan kana. Eertiraa fi Tigraay wal keessa deemu. Cimdoo uummataatu walitti bahee jedhanii cabsanii walitti ba'an. So cimdoo kana keessaa Eertiraan TDF'n hidhachiisuun oollee dheetabii sodaatee jira. Wanni sun hima fakkaata. Kanaaf amma Abiy maal godhaa gaafa Eertiraa fi Itoophiyaan karaa nagaan walitti araaramuu fi maarree jedhee odeessisu Tigraay keessattis akka sodaan uumamu Eertiraan nu dhiistee araaramitti laata waan jedhu akka dhufu. Tokko sanaa fi garuu wannichi ajanduma propagaandaaf jecha wanni ulaa galaanaa jedhamu kun akka itti fufu Eertiraa waliinis nagaan buufanna wanni jedhamu kun sobaan akka inni itti fufu kallattiin taa'ee jira. Suni addadduma qoodaniituma rukutuudhaaf jecha waan Abiy oofsisu malee riyaalitiin waan biraadhaa isiniin jechuudha. Siyaasni inni qabatamaa waan biraadhaa isiniin jechuudha. Tokko ajandaan tokko kana. Ajandaan nami ji'a 3 kana alalfachuu qabu miidiyaan mootummaa faarsee bulaan waa'ee Eertiraa fi Itoophiyaan karaa nagaa maarree ta'uuf deemu wanni jedhamu kun akka irra deddeebiin haasa'amu goosisuudha. Jaarsummaas ergataa jira Abiy Eertiraatti. Ani si waraanu keessa jechuudha dhoksaadhaan ani wanniin godhu siyaasa biyya keessaatiifan kana fayyadamaa jira. Yoon ajandaa kana ittiin sirreetti tolche malee namuuna dhiisee deema, namuuna tuffata. Kanaaf na hubadhu waan jedhu kana jaarsummaas ergataa jira Eertiraa waliin araaramuuf jecha garuu wanni sun waan fakkaatu miti dubbiinsaa fagaatee jira isiniin jechuudha. Tokko kana. Kalammeessoo ajandaan uummata afaan faajjessuudhaaf dhiyaataa jiru. Caasaan mootummaa akka inni wal falmu keessatti fakkeenyaaf amma pirezidaantiin naannoo Oromiyaa Shimallis ta'a, lakki Taakkalee Uumaa ta'a, lakki Adaanechitu dhufa waan jedhu kan akka uummata keessa deemu godhu. Kaayoodha kun ilaa. Ajandaa daayivarshiniidha kun ilaal. Amma uummanni maal haasa'a ji'a 3 kana keessa pirezidaantiin naannoo Oromiyaa Shimallis ta'uu qabu, Taakkalee ta'uu qaba. No. Adaanechi ta'uu qaba. Maarree akkasittiin achi keessatti akka namni wal dorgomu gochuu jechuudha. Ajandaan akka inni ta'u. Adaanechi ta'e, Taakkalee ta'e, Shimallis ta'e ka dubbii kana tolchatu Abiyyiidha beeki. Eenyus haa ta'u eenyu kaayyoo Abiyyiin galmaan gahuudhaaf achi ta'a. Garuu ammoo mataa namaattiin qabuudhaaf wal lolan as keessatti kunoo wal dhiibaa jiru. Nagartanii garee eenyuuf jira. Maarreedha akka jedhee akka namni keessatti saf jedhee ajandaa kabiraa ka sirrii dhiisee ajandaa bilchiginnaa keessa akka galuuf wanni isa. Isa kana sirriitti itti deemaa jiru. Already jalqabaniiru. Amma pirezidaantii keenya itti aanaa Adaanechi Abeebee jedhanii poost gochuu jalqabaniiru bilchiginnaa keessa. Pirezidaantii Oromiyaatti aanaa kan dhufee Shimallisii booda pirezidaantii ta'uu Taakkaleedha, maarreedha. Jalqabsiiseera bilchiginnaan. Wanni isaas sobaadha.
Sobaadhiidha. Abiyyitu murteeffata sana nama achirra kaa'atu, nama akka isaatti uummata Oromoo sirriitti isaa ajjeesu, nama uummata isaa buqqaasu, Oromoo qoqqoodu, gandaan qoodee kan itti duulchisu nama ofiisaa kaa'ataa. Nama akkasii barbaadee argateetu sirriitti nama isaa hojjetu sana kaa'ataa jechuudha. Shimallisiin itti bu'a immoo itti hin bu'u isa Abiyyitu beeka. Nama inni fidatus nama isaaf tolu kan akka Awwaluu fa'aa barbaada. Abiyyi kan akka Shimallis fa'aa barbaada. Garuu ammoo ajandaan amma ta'ee jiru eenyutu ta'a, abaluutu ta'a, abaluun hin ta'u waan kana akka namni achi keessa galee Shimallis nurraa deemu, abaluu nuuf haa dhufu. Bilchiginnuma keessaa gaafattaa jechuudha. Waan hin fakkaanne. Abiyyiin nama wayii meenuu Abiyyi keessaa Abiyyi tokko moo Abiyyi lama moo Abiyyi sadii moo Abiyyi afur isa jedhu keessaa filattaa jechuudha. Isa keessa si gashaa jechuudha Abiyyi. Kanaaf immoo itti jalqabaniiru. Hamma ji'a sadiif ittiin hojjetama kun. Hamma inni nama ofii godhatu Shimallisiin waggaa kudhanitti dhama'ee guddisee gabnarraa jedhaayyuu jedhee kanaan dura dubbateera. Namni akka Shimallis ajjeesi yoon jedhee naa ajjeesu, hidhi yoon jedhe naa hidhu, buqqaasi yoon jedhe naa buqqaasu, ashkarii akka kanaan argadhu jedhee dideeran. Jaarroleen si'a meeqatti deebi'anii maa gurbaa kana nurraa kaasuu dadhabdee maal ta'a nama wayii yalbattuu wayiillee tuu fiddee irra nuu wayyaa jedhanii gaafatanii jennaan lakkii Shimee waggaa 10tti dhama'ee jedhe. Dhuguma immoo Shimeetti dhama'eera moo ittiin dhamaane jettanii yoo laaltanii ragaa isinii bahuu nan danda'a. Gaafa dhufee gaafa warri wayyaanee Abiyyiin ari'atan teknooloojii ministeerii irraa ari'atanii konkolaataa irraa fuudhanii geggeessan Lammaa Magarsaan nama kooteedheetu fuudhee biiroo misooma magaalaa fi manneen Oromiyaa irraa hoogganaa godhee muude Lammaa Magarsaan. Gaafuma sanaa kaasee maal godhee Abiyyi Ahmad Shimallis Abdiisaa if jalatti muuddate. Shimallis Abdiisaa itti aanaa ofii godhatee kaayyate. Ergasii kaasee Shimallis isuma jala deemaa ture jechuudha. Erga sana Abiyyuma faana taa'ee Abiyyi hojjetee haga dhumaatitti san booda waajjira muummicha ministeeraatti illee fudhatee achitti guddifatee akka isaa tolutti barsiifateetu geessee pirezidaantii godhee gaafa Lammaa irratti fonqolcha gaggeessee booda ofii kaa'ate jechuudha. Yoo Shimee itti dhama'een guddisanii nama akka isaanaa ajjeesuun argadhu yoo jedhe Abiyyi ani dhuguma isaanatti fakkaata waan akkasii irratti. Akkan akka Shimeen argatu. Kan akka Shimee Oromoo fixu seenaa Itoophiyaa keessatti hin jiru. Kan akka Shimee Goobanaa Daaceen Oromoo akkasitti hin fidne. Minilikiif ergamee Goobanaa Daacee Oromoo akkasitti hin fidne. Bara Shimeen Oromiyaa bushee keessa Oromoon miiliyoona 2 oltu du'e. Isinitti hima. Ragaa qabatamaadhaan irra dhaabbadhee isinitti himu miiliyoona 2 ol akka ta'e garuu tilmaamni lafa kaa'amee jira. Oromoon dhumate bara Shimallis keessa. Qe'ee Oromiyaa hundi awwaasha ta'e bara. Nama akka kanatti Oromoo fixuun argatu Abiyyi. Bafitsuun hin argatu Abiyyi. Achuma keessatti sobeenni maal godhaa ajandaa daayivarshiiniidhaa fi Shimee tuqa'aa abaluu dhufaa maarree akka namni odeessu godhaa jechuudha. Achumatti sammuu namaa qabuudhaaf. Isumaa wal qabatee immoo wanni kun amma naannoo Oromiyaa qofatu hin taane naannolee biraa irrattis kantiibota irrattis sadarkaa godinaattis abaluun nu dhufuu qabaa abaluu sadarkaa aanaattis achumatti akka isaan wal dorgoman achumatti namni abaluurra abaluu nu wayya akka jedhu. Naannoo Amaaraa irrattis naannoo Kibbaa irrattis Sumaalee irrattis Mustafee nu wayyamoo abaluu nu wayyamoo no Abdillee naa dhufu warri gareen jedhullee jira baay'ee. Abiyyumatti ijaara jara kanas Abdillee sitti fidaadhaan warra kaaniin immoo. Laala Abdillee uummata Oromoo miiliyoona 2 ol buqqaase
qopheessee lafa kaa'eetu Mustafee ittiin doorsisa Abiy. Mustafeenis nama gaarii ta'ee jechuu miti. Hamtuudha Mustafeenis. So bakka hundatti wannichi kun hin ta'a. Kabraa paarlamaa wal qabatee jechuudha. Paarlamaadhaan wal qabatee namni kana booda paarlamaa galuu ministeera ta'ee muudamu jedhee odeessisiisa amma kana booda. Maaliif kana godhammoodha? Ani pirezidaantii ta'uudhaafan deema. Biyyattii keessatti pirezidaantii ta'ee muudamuu deema. Waan ta'eefi akka sirna pirezidaanshal siistamiitti immoo namni miseensa koongiresii ta'ee ministeera ta'ee muudamuu hin danda'u. Yoo ministeera taate koongiresii keessa hin baata keessa. Kanaafi wanni inni dabarsaa jiru nami paarlamaa seene nami kamuu ministeera hin ta'u. Warri paarlamaa seene fuul taayim paarlamaadhuma keessaa dalagaa. Kana ala paarlamaa keessaa filatamtee miseensa paarlamaa taatee ministeeran ta'attee yaadiinii jedhee achi keessatti wal susukkumsisaa jira. Already yaadni kun ka'ee keessatti wal rukutaa jiru. Amma Abiy yoo ittaanee karoora siyaasaa isaatiin heera biyyaa fooyyessee naannolee hunda diigee ofii pirezidaantii Itoophiyaa yoo ta'e moodelii Ameerikaa miti kan inni hordofu Abiy. Moodela UAE hordofa. UAE'n pirezidaantiin bulti. Pirezidaantiin sun immoo akkuma nugusaati. Ilmarraa abbaatti darba. Abiy sobeetu waa'ee filannoo waa'ee maalii haasa'a malee inni ani nugusaa jedheera. So waa'ee namni ani nugusa jedhee haasa'u siyaasa akka Ameerikaa dimokiraasii of keessaa hin qabaatu waliin dha'a jechuudha. Amma inni gara fuulduraatti maal yaadaa jira? Pirezidaantii ta'ee muudamuudha. Pirezidaantii ta'ee aangoon koo hunda haammata, hunda qabata, waan hunda natu bushaa waan jedhu sana isaan wal qabatee paarlamaa yoo seentan ministeeran taatanii kana akka inni namni irratti wal falmu warri miseensa paarlamaa ta'es akka inni kana booda asiifachi ilaalle paarlamaadhuma keessa taa'ee miindaa ofii nyaatee ijoollee ofii akka guddifatu kana gochuu barbaada Abiyyi. So kanaanis akka ajandaa daayivarshiiniidha kunis. Namni hunduu akka inni achitti cinqamudha kan inni gochaa jiru. Deemee sammuu namaa qabudha. Maaliifi sodaatu jira jechuudha. Sodaataa isinitti hima boodar. Kabiraa ajandaa daayivarshiinii jedhanii kan isaan ammaaf ji'a 3 qofaaf lafa kaa'an lola dalgaa saayibarii irratti sooshaal miidiyaa irratti jajjabeessuu waan jedhutu jira. Saayibarii kana irratti keessaa'uu Oromoo keessatti akka godinaan namni wal lolu, amantiin namni wal lolu feesbuukii kana irratti kana ni agartu. Kana ni daddabalu amma. Nama amma akkaawuntii warri faarsee bulaa qabu isinitti hima. Ijoollee tokko numaatu faarsee bulaa kanatti gashee maal godha? Waanuma beekna. Namni tokko akkaawuntii 10 qaba. Akkaawuntiin tokko riil maqaa isaatiin jira. Akkaawuntiin 9 feekiidha. Akkaawuntii namni tokko 10 barreessa beekadha. Akkaawuntii tokkoon woboo uffata. Wanni woboo kana godhata. Suura marroo fa'aa irra kaa'ata. Akkaawuntii tokkoon sheekii fakkaata. Akkaawuntii tokkoon qeesii fakkaatee barreessa. Akkaawuntii tokkoon Amaara ta'a. Akkaawuntii tokkoon Oromoo ta'a. Akkaawuntii wayiitiin Tigraay ta'a. Kana hunda akkaawuntii tokkoon nama Tuulamaa bakka bu'ee haasa'u sii ta'a. Akkaawuntii tokkoon immoo nama Wallaggaa bakka bu'ee haasa'u sii ta'a. Nama tokkotu waan 10 ta'ee barreessa. Gaafa seenaa jedhee kanaan dura nan beeka nan yaadadha. Addisuu Araggaa waajjira dhaabaarra yeroo turte nama wayii tokko waan wayii barreessennaan bilbileetu ijoollee waajjira dhaabaa keessatti qacaramtee teessee barreessitu kana ijoollee gara 1000 oltu taa'ee hojjeta waajjira dhaabaa jalatti. Ijoolleedhaan seenaa dhukkeerraa kaasaadha.
Addis Araggaa seenaa qilleensarra dhaabaan dhaqaatii seenaa jedheetu ajajaa asii gadee bilbilatti seenaa namni kumni tokko waajiroota dhaabaa keessatti ijaaramanii jiran akkaawuntii tokkoon isaanii feekii 9 qabu beekadha. Feekii 9 sana hundi duula irratti banan. Dhaqaatii dhukkeerraa kaasaa hirmichaa irratti fudhadhaa jedhan. Akkasitti hirmichaa irratti fudhatanii hojii ala godhaa jedhuun hojii ala gochuudhaaf fiiganii seenuu. Sooshaal miidiyaa irratti gaafa barbaadan immoo amma gidduu kana keessaa Jawaarii Arsii irratti xiyyeeffatee jedhee namichi ergamaan alaa galee Amiin jedhamu tokko nama hamtuu wayiiti namni suni isaa fi Leencoo Baatii ergamtoonni Abiyyi kun onneedhanii Arsii irratti xiyyeeffate Jawaar jedhanii haasa'a. Jawaar gaafa inni matoo'aayaa kana mataa keessa dha'u Amboon nu jalaa tuqameetu waarsee bulaan gama sanaa ganda Amboo himate nu jalaa rukute jedhanii. Gaafa onni wayii jedhus immoo as dhufanii Arsiin nu jalaa tuqame. Gosi jala dhokachuu barbaadu. Faarsee bulaan masmara kana eessaa fudhatu beektu? Waajjira dhaabaarraa karaa sanaan moxobii sanaan seenaati akkas rukutaa jedhu. Maaliif namni keenya of eeggannoo goonan hunduu gosa qabaa. Namni gosa isaatti hin buutu, amantii namaatti hin buutu, waan tokkummaa Oromoo cimsu goota. Kanaaf amma gaafa isaan maal godhu asirraan dhaqaniitu mandara kana rukutte beekaa akkas gootee jedhaniitu ittiin achas bahu. Warri kun warri ispeeshaalaayiz godhee beekadha. Warra akkaawuntii 10 deemaati gaafa dhaqaati wallagga kana irratti duulaa yoo dhames akkasuma duulaa oolu bara. Dhaqaati Arsii irratti duulaa yeroo dhamu isaanuma kanatuma duulaa oola Facebook irratti. Dura eenyu jaruma kanatu shanee jechuun wallagga jechuun shaneedha. Warri waan kana godhaa ture warruma faarsee bulaa kana. Awwaluu Abdii guyyaa wayii waajjira dhaabaa waltajjii irraa gaafa baanuu gurbaa geedoo gaditti hundi ishiituu shaneedha naan jedha. Maali Awwaluu akkamitti akkas jettaa? Maal jennaan geedoo gaditti akka jirtutti shanee akkamitti taati? Ani bee wakki dhaloota koo geedoo gadi jennaan badi ati geedoo gadi gurbaa ani bar gara ol natti fakkaata naan jedha. Dhaloonni koo geedoodhuma gadi maali gooftaa maali akkas gootannaan? Jechuun waan mataa isaa keessa jiru haasa'a Awwaluu. Uummata jimlaadhaan akkamiin shaneettee ajjeefa? Akkasittiinidha waajjira dhaabaa keessaa kallattii kenneetu Addisuun faanii Awwaluun faa Shimallis faa uummata wal nyaachisaa diigaa akkasitti turan. Ka Abiyyi gubbaadha ilaala amma isinii dhufu isin diiguudhaa dhufu amantiidhaan dhufu naannummaadhaan dhufu dheetaa isaa amti Abiyyi. Asi immoo jara kana ajajaa isin tolchaadhaan. Addisuutti hima. Addisuu waan kana godhiidhaan. Addisuun caasaa faarsee bulaadhaan abaluudhaan isin karaa kana tolchaa karaa kanaan immoo isin akkas godhaa jedhuuni akkasittiin miidiyaa irratti tolchuu lafarrattis immoo caasaan nageenya akkasitti akka hojjetu godhu. So ammas kallattiin kaa'amee jiru haga ji'a 3 kanaatti tokko Oromoo keessatti mataasaa wal rukuchiisu afaan wal deebisu sabaaf sabas Oromoof Amaara gidduus Amaaraaf Tigraay gidduus amantaadhaanis Islaamaaf Kiristaana jedhanii gidduu kanatti Facebook irra deddeebi'anii wanni kun akka raawwatu kallattii kaa'anii jiru. Amma keessaa immoo waan waboo fi faannoo wal qabatu naannoo Amaaraa keessattis naannoo Oromiyaa keessatti waan TDF fi jara kana wal qabatu maanuwaaliin qophaa'ee gad akka bu'u kallattiin taa'ee jira. Maal jedhu faannoo fi TDF diina keenya jedhanii Oromootti himu. Namni immoo isin waboo dhattanii maqaa dhooftan jara kana faana dhaabbate waan ta'eef waboonis diina keessanii jedhanii uummata leenjisuu barbaadu. Gaafa ofii jara faana hojjetanii nuti diina keessan miti isin jedhu.
faannoo ka ijaaree, ka hidhachiisee, ka bobbaasee waliin sirbaa ture Abiyyi miti. Namni immoo sana na gaafatadhees hin yaadu waan akkasii kana. Deemanii Oromiyaa keessatti kana leenjisu. Naannoo Amaaraa keessattis maal godhuu laali wayyaanee fi Oneeg warri si ajjeesan arba guuguutti warra si fixe warra immoo inni si godhe kana laal wayyaanee fi dameenyaa xalaatii keedhaniitu leenjisu Amaaraa. Jara faana immoo ka dhaabbatu faannoo isin jettan kun jara waliin dhaabbataa jira waan ta'eef faannoon ergamaa abaawooti. Abaawoodhuun isaan Oneeg jedhuun hunduma ishiitu noo godhaniitu. Oneeg shanee jedhu. Naannoo Amaaraa keessatti maal jedhu Oneeg shanee fi wayyaaneedhaa ergama faannoon jedhaniitu kana leenjisu. Kanaaf faannoo faana dhaabbatiin jedhaniitu hamma danda'an nama leenjisuu yaadu natti hin fakkaatu. Dubbiin sanaa ol deemee jira. Namis hunda hubatee jira. Poolitikaa namni keenya sirriitti qara'ee jira. Poolitikaan akkamitti akka hojjetamu har'aa Oromootti hin himtan. Faarsee bulaan ofuma isaatiin wal shawwadaa oola. Uummanni caba siyaasaa argee jira. Taaktikii siyaasaa amma uummata faana uummata waliinuu deemuu hin dandeenye iyyuu. Uummanni ajjeese maaliif akkasiin gootanii maaf akkasiin gootanii jechuu jalqabeera. Nami warra waraanaatu gorsaa jira uummanni bal'aan. Isaan faarsee bulaan waanuma ta'ee wal nyaachisu uummata wal nyaachisu waan jedhu. Bakka hundatti amma wanni Arsii keessatti ta'ee waan woboon Arsii keessatti godhe sana aarii sanaan kana godhan Abiyyi fa'a. San boodadhanii kunoo woboon akkas goote uummata akkatti fixxee jedhaniitumaa uummata illee itti kakaasuudhaaf, Oromoo illee itti kakaasuudhaaf, Amaara illee itti kakaasuudhaaf, Ortodoksii itti kakaasuuf jecha waan kana woboo godhedhanii diraamaa ofii tolchanii waan kana godhan. So wanni ta'e maal jechuudhaafi dubbiin salphina isaanii sana jala dhokachuuf godhanii garuu immoo uummanni Arsii cimna woboo argeera, qulqullummaa woboos argee jira. Yoo woboo loluudhaa fedhii qabaatee murteesseetti seene waan baay'ee gochuu akka danda'u Arsii keessatti arganii. Amma kana nahanii amma isaan hooggansa Arsii kana sassaabanii ka'edhanii. Arsii keessaa poolisoota maarree kana bushaa sassaabanii ka'edhanii fi akkamitti woboon dhukkeessin irraa kaaftii jedhaniidha. Woboon deeggarsa uummataa waan argateef dhukkee irraa kaase. Baasawee woboon namallee baay'ee waan miidhe natti hin fakkaatu. Warruma didee wanni waan tokko jedhee miidhuun oollee baga miidhiin. Ammoo Abiyyi aarii kanaatiin namallee hidhee hojii sirriitti hin hojjenne diraamaa hojjechuu dadhabdanii jechuudhaanidha. Kan inni hidhu malee maa nama ajjeeftanii miti. Maa nama fixxaniitu hin ta'in kan inni hidhu diraamaa hojjechuu dadhabdaniidhaafidha. Amma komaadarri poolisii godina Arsii kan inni hidhameef diraamaa hojjechuu hin dandeenyedhaafidha. Hojjetaa tureera badanni komaandarichi. Diraamaas hojjeteera ta'uu dide. Deebi'anii amma qabanii itti onnee godhanii jechuudha. Amma nyaatanii akka jiru sassaabanii Shaashamanneetti kan erganii fi kanumaa fi wanni isaan amma gochuutti jiranii ajandaa daayivarshiiniidha jechuudha. Wanni hundi lola dalgaa kana keessoo Oromoottis amma darbanii maal jechuu jiru woboollee jaarsummaadhaan gashinaa woboo isa giddu galaa isa hafes haa galanii isa Arsiis haa galuu inni Harargees haa galuu silaa inni lixaa didee cimdoo nurkaa ta'ee maarree jedhaniitu waan akkasii haa ta'u waajjira dhaabaa keessatti. Amma obboleessa ko woboon zoonii 8 qaba. 8 tokko wal dhudhaatee hojjetti ijoolleen kun. Kan ammoo ka cimse uummata cimsee darbee immoo bilchiginnaatu cimse. Ammarraa danda'an qunxuratanii galchan. Qunxuranii warra galchan immoo mana hidhaatti darban kaan ajjeesan.
Ijoollee nama mana hidhaa jirtu xalaa abbaa gadaa goobanaa hoolaatti barreeffachuu irraa dubbanne. Ka waggaa 20 itti murtaa'ee jira. Ka waggaa 10 itti murtaa'ee jira. Ijoolleen nagaan jiraanna jettee kagalte. Ganamtee jechuudha. Sobaniini jechuudha. Jaalsanyiin fa'aa hin sobaman. Amma jaalsanyiin for sure quba isaa akka nyaatu nan beeka. Jaalsanyiin shawwadame. Kaanillee ergamaniit hojjetu. Haayiluu Gonfaan akka inni itti taphate. Haayiluu Gonfaa galaa jedhee karaa nagaan qabsooftu galaa jedhee waan maallaqaas isinii godhu jedhamee jireenya keessan tolfattu magaala keessa jiraattu hojii argattu maarree jedhee ijoollee sassaabanii galchanii mana hidhaa kaan rashananii kana hunda godhe Haayiluu Gonfaa. Amma maal godhu amma immoo faana nagayaa moo maal jedhaniitu hawwisoo ijaaranii obboleeyyan maaloo gidduutti maantu ta'aa maarreen ta'uu godhu. Amma jara keenya obboleeyyan gidduutti maarreen ta'uu warri galchitanuu hiitanii rashantanii ijoolleen kun eessatti sii galu? Kaafte eessatti sii galti? Duudhaa fi dhamuudhaa galti? Ani bar shawwaruudhumaaf illee uumaan danda'ani jedhu. Namni akkasitti gadi bu'aa ta'uu hin danda'u. Anamma Marroo Dirribaa bosonaa bahee Taanzaaniyaa dhaqee diriddirii sobaa kanaan inni nagaa barbaacha akka inni amanee deeme dhugaa dubbachuuf. Ani utuun jaalmarroo ta'e naqu. Maaliif hin sobu akka isaan soban nan beeku. Akka Haayiluu Gonfaan fa'aa soban nan beeku. Akka Abiyyi fa'aa soban nan beeku. Akka Shimallis fa'aa soba haasaa oolan. Abbaa gadaatiin gali siin jennee gali jedhanii du'aa isirratti godhu. Gaafati galtu immoo si ajjeesu. Mana hidhaa si galchan. Ijoolleen mana hidhaa jirtu kunoo xalaa barreeffatte. Abbaa gadaa goobanaa hoolaa waan inni godhu teenyeen laalama. Ijoolleen xalaa barreeffatte taanaan ibsa kennuu qaba abbaan gadaa. Ibsa official ta'e kennuu qaba. Ijoolleen kabaja guddaatti gootee abbaa gadaa kanatti kana jennaan abbaan gadaa dhaqee warra mootummaa faana dubbatee ijoollee kana dhaabbachuun dirqama isaa ta'a jechuudha. Ijoolleen kun utuu rashanamiin dura. Ijoollee ammoo hafte mana teessu yoo kana dheengadda kana guyyaa 2-3 dura ijoollee waraana bilisummaa Oromoo keessaa deebitee ijoollee giddu galaa deebitee galtee laga deebi'aa jirtudhanii sassaabanii ammas hidhan. Isaaniin immoo amma mana murtiitti hin dhiyeessinam. Ijoollee haftee keessaa muraasa wayii turte. Ka duruu galee Bishooftuutti karashaname lakkoofsan qabu. Warri jalqaba galan eessa jiru jedhee namni gaafate jira. Moo jireenyatu isaanii tole. Moo nagada wanni godhanii Dubaayitti galan namni gaafate jira. Ijoollee kana uma galchan uma fixu. Uma galchan uma fixu. Uma galchan niidhu. Numa galchan achi buutee isaanii dhabamu. Tole eessatti galtiree ijoolleen kun? Asirraan immoo faana nagaa galaa ijoollee jedhu. As deebi'anii gali siin jennee galii jedhu. Abbaa gadaa siin jedhee galii jedhanii ergatti du'aa godhanii booda ijoolleen galte maaliif ajjeefamu immoo? Ijoolleen kun dirqama kaayoo siyaasaa qabuuf, gaafii siyaasaa qabuuf, gaafii haqaa qabuuf bosona seenan. Namoonni bineensa ta'an, namoonni bifa wannii qaban nagaadha maarree dhadhanii sobanii sossobanii galchanii fichisiisan. Oromoon eessatti gala? Maalitti gala? Maaliif jechuun yoo biyyi nagaa ta'e milishaanis nagaa argata. Poolisiinis nagaa argata.
hunduu nagaa ta'a tokko ta'eetu. Haala ammaa kana keessatti nami galee galeedhanii ijoollee fichisiisan kun cubbuu guddaadha. Cubbuu guddaadha. Amma kan warra waan wayii nyaataa jiru ijoollee galte keessa amma gollicha dheengee fa'aa dhiyoo kana viidiyoo isaa baasanii ilaalaa turre. Dura warra gale keessa jira. Har'a mana keessaa uffata bututtuu hodhateetu mul'ate. Biltsiginnaan ofii wanni kontorbaandii nagada. Ijoolleen maa galtee miti. Erga galtee booda waan isaan irraan gayan kun cubbuu guddaa. Cubbuu guddaa. Warrummaan ammoo waan jettee Haayiluu Gonfaa fa'i jala yaa'anii maarreedhanii obboleeyyan mitittistee jedhan kun immoo cubbuu isaan hojjetaa jiran itti gaafatamu. Warrummaa yakka guddaa gaggeessaa jiran keessa jiru jarri kun baay'ee. Haayiluu Gonfaa faati gorsa baranani biltsiginnaa keessa baranani ODP tureyyuu gorsa nageenyaa Shimallis Abdiisaati. Gorsaa nageenyaati. Gorsaa nageenyaa jechuun gorsaa tikaati. Tika ture jechuudha gaafa sana waan beekama. V8 kennameefi gorsaa tikaa ta'eetu ramadame jalqabumaa Haayiluu Gonfaa. Kama tokkoon abaa'oo tokkoome maarree koochoo wayii kaa'atee deema. Gama biraan immoo ammaakaarii deeninnatii ta'eetu Shimallisii dalaga. Ramaddii fudhateetu kumaan poostii adda addaa keessatti hojjetaa ture Haayiluu Gonfaa. Dhumaatii Shawaa Lixaa keessatti raawwate keessatti harka qaba. Waan galaanaa immaanaa wal qabatee jiru waan qulqullaa haasa'uudha qabnaafan callisee ilaalaa jira. Galaanaa immaanaa eenyutu ajjeese? Harka eenyutu ajjeefame? Amboodhaa mana hidhaadhaa baasamee ajjeefamee lagarratti kagatame. Galaanaa immaanaa hirmaannaan Haayiluu Gonfaa hagamiyaan jedhu adda baafannuu dhumaaf ilaalla malee keessa jiranis keessa jira du'a sana keessatti ajjeechaa sana keessatti. Dhiigni Galaanaa immaanaa harka Haayiluu Gonfaa jira. Harka Haayiluu Gonfaa jira. Galaanaa immaanaa qabsaa'eetu Haayiluu Gonfaa alaa galche, biyya baqaa galche. Haayiluu Gonfaa garuu deebi'eetu Galaanaa ajjeese. Galaanaa immaanaa ajjeese. Meeqa ta'anii qindeessanii sanaa ilaalla malee du'a mucaa kana keessa Haayiluu Gonfaan harka qaba. Kuni parsantii 1,000 ergixeenyaadha. Du'a Galaanaa immaanaa keessaa harka qaba Haayiluu Gonfaa. 120 warra hundeesse keessa jiraachuusaa kuni baramee jira Haayiluu Gonfaa. 120 keessa immoo itti gaafatamummaa seeraatiin ka gaafatamuudha deemu Haayiluu Gonfaan yakka gurguddaa Oromoo irratti raawwatee amma immoo ijoollee lagaas goyoomsee galchee ajjeesuu hiisisuu keessatti nama gahee guddaa taphatu. Ofii miseensa paarlaamaati. Biltsiginnaadha. Asii deebi'ee immoo nagaa barbaannaa obboloowwan keenya gidduutti wanneen tokkuma jira numaati isin bushaa isinii hin gallee jedha taa'eetu. Ijoollee hattuu walitti sassaabee jechuudha. Ijoollee ijoollee beelofte hedduu walitti sassaabee jira amma Haayiluu Gonfaan. Ijoollee waa nyaachuu barbaaddu hedduu of jalatti ijoollee haga ammaatti amma tokko faana namichi biltsiginnaani kufee warri gahaa jira. Nami amma sa'aa kana biltsiginnaatti makame warra kasaare qofadha. Utuu ejjennoo kee duraan itti fuftee si wayya yoo haga ammaatti hin nyaanne taanaan kana booda nan nyaadhinaa si faa yoo jette umaa si gaduun seenu.
garaacha seenee garaachaa ol deebisuudhaa deemta jechuudha. Gadi siin darbu mar'imaan utuu hin seeniin ol deebifta. Warri reefuu waa nyaachuudhuma barbaannattan jechuudha.